Arabni sun eessa? Arabni farshaadha bakka jaaniin bakka isiin beektaa araba dallaala isii jalaa deete osoo karaa deemu jirtuu kootu nuuf daleeddaa jaaniin achiin maysanii biratti osoo achi dalagu jirtuu dirqiidhaan takka siin ajjeesaa yoo nifin si fayyadamu baadde siin ajjeesaa maallaqaan sii kannaan ajjee dirqiidhaan ammaa keessatti akkana na godhee eegas Ammaa keessatti ee sentimeetira keessa moo? shinti beetii keessatti dirqiidhaan yoo nifi sitti hin fayyadamne siin ajjeesaa jeeti akkasii shuggutiidhaan na sodaachisee. Eegas illee nurraa deemee eega akkas isiin akkana garaatti naaftee jirtii baatii lama ga'ee isiin jennaanin nurraa deemee jaanii ni ari'an. Achi deemtee maas gaafa araba biraa bira dayte arabni biraatillee hulaatti cufeeti bineensa mana keessatti qallaban ol hin seenini bakkuma tana taa'e hulaallee hin cufatini gizeera fuudhamtullee hulaa hin cufatini hulaa banuma bulchii akkana jettee wanti jiini maaltu as keessa jiraa gizee isiin jettee wanni takka illee hin jirtu hin sodaatin jaanii garuu sagalee bineensaatiin dhagayaa jettee. Osoo akkas jaanii isiin sodaadhee isiin jettee gabbaanaan yoon fichirraa deemte si ajjeefnaa takka ammoo si ajjeesu waa lama filadhuu jaaniini ammaan tana iyyuu jirti jechuuchi ta'ise. Arabni nama tokko moo nama lamaan tokkon? Laa katti fayyadame arabni nama tokko sanfirraa ari'an kabiraa bira gaafa geessanillee kabiraa saniitu ammaan tana taksii ajjeefnaa jaaniini lubbuutti dhigu jiran achi. Arabni sun taruma takka tokko watti deddeebi'anii. Ani maaltiin beeka gaan wal cinaa dalayna bakki nama dalagu jiruu fi bakki gaafa san wal cinaa dalayna achi deemtee eegas firraa ari'an guyyaa lama taatu sadi taatu maaltiin beeka garaa qabdi garuu garaa qabeenya isii qofa natti himte. Ani ilmoo taruma takka itti hafte moo dhiiroo jechuun isin ji'a meeqa achi jiraatte mana san mana warra sanii hedduu bira turte? Ji'a lama ta'e sechi. Faafiin irraa mutu godhe kaatis koolatti hin jiru baramma. Waan takka baran malee gaafatan malee kami bara waan takka adda baasu qaban namaa dirqama. Egaa dirqama taa'ee. Egaa na fiddanii. Waan isin gaafatan natti himaa isin dura fideeme. Taa'ib ji'a meeqa itti turte isin mana sanii turte? Ji'a lama turteechi. Ji'a lama turteete achi firraa ari'anii eegasii bakka biraa dalaydee ammaan tana baatii 8ffaa keessa jirti. Amma warra sani kafirraa amma salan gabbaasee si ajjeefnaa jaaniini mana keessatti ulaatti cufaniiti bineensa kana bira as bulii hulaa kana bananii hulaa kana bira kana ittiin hulaa sin cufini bineensa kanas hulaa ol banteeti sin laalini wanni takka illee as keessa hin jirtu na jaanii garuu sagalee bineensaa guddoon dhagayaa jecha keessa halkanii guyyaa bineensicha keessaanii iyyaa waa takka hin sodaatin naan jaanii amma hulaa cufanii na sodaachisu jiranii. Walumaa galatti amma isin egaa ji'a lama mana san turte araba wajjumaan galaa turan arabni dirquma wajji galaa ture salaamu alaikum kanum ilmoon itti hafte arabni wajji dabar dabbaan isii wanni jechaa jirtu bar kaduraa san kutee bar dhumate xumurame amma tana ta lubbuu na dhaqqabaa ka jettu kuni bineensa afaan jirti bineensatti na kannanii ka ammaatii bar yoo dhugaa ka ta'u ta'e egaa namni beeku haa dhaqqabuuf eega duute booda amma ka dabre dabre dhiisisa. Amma miciyyoon bilbila xiqqaa harkaa qabdi beektaa bilbila guddaa harkaan qabdu bilbilaan ammaan tana nama isii bira jiruun reefun tana hiimoon dubbiseetiin ture an dallaalaan an irraan dhufeen firraa godhee fi kamis akka isii na biroon dhuftu godhee fi. Amma isii harka arabaa dallaalaan naqee moo ifumaan seenti harka dallaalaa? Dallaalaatu naqee harka arabaa moo? Osoo dallaalli gadi ol fideeti alisaabitti irraa ol fideeti osoo karaa deemu jirtu dallaala jalaa karatti haftee achiin mana dalagaa arabni san fuudhee kootu dalaga sinii Dallaala jalaa badde moo jalaa karatti haftee danaa baas? Dallaala jalaa badde lakki. Maa jalaa baddi jalqaba dallaala jalaa? Akkatti gaa karatti laaffadheetiin jalaa hafee ni duutayyeeti dallaalli karatti na dhiisee na bira dabree achiin tattaafadhee dhufee mana dalagaa kana seenee kootu dalagaa jira jeen na naqee eegaan baatii takka dalage boodarra akkana na godhee dirqiidhaan na fayyadamee jetti. Amma immoo rakkoo Obboleettii takkitti meeqa anaa gaafisi gaafata. Kagaraa godheef san bira kunne xumurameemi. Mana arabtichaa san kagaraa godhe san irraa baatee amma kabiraa bira jirti. Kabiraa kana bira eenyu geessi kalammadaa kana bira akkamit dheeyte. Tartiiba adeemnu. Kalamadaa kana bira akkitti dheeyte laata kalamadaa kana bira. Dhuguma ta'e barka duraa dhiisi haa taarikan barbaannu michoota yoo dhugaate
taarikan barbaannu amma kana eenyu bira geesse dallaalaa bira geesse mee akkami gizee lama akkami shawwadamte akkamitti karaa baddi laa kana dallaalli biran geessine dhagee dhufe jee dallaala kana godheef malee ammas laa eega garaa godhatte boodarraa aramni kunis irratti beeynaan firraa aaree aramni dura itti manatti garaa godhatte ifirraa aariinaan taatee maasis Aree jenne aree amma deemte achi mana haree kan akkamitti deeytu. Intala isii bira fide garaa godheeti eega garaa akkana garaan natti hafeetteen qaallichi fuudhee mana intalaa fide mana intala isaa fide eega mana intala isaa fide booda intaltinis garaa irra garraan ibirraa ariite osoo isiin barraa deddeemtuuti aramni kun fudhate aramni amma bira jirtu kun aramni amma jiru kun bineensa gabbaraa. Eega ilmoon irra guddattee kun asitti bineensa duratti akkas godhadhu haa dubbii tolchi. Mijoo miidiyaa wanni haasawa wanni gooti. Miciyyoon rakkoo keessa jirti. Bineensa dura jirti. Gifti ammoo walumaa galatti intaloo kamii qunnamte? Bilbila isii sii kannuu hin danda'a dabbaalni qunnamta ammas nama isiin bira jirtu. Kamma imoo fayyadamu jiru WhatsApp miti garuu imoodhaan nama fayyadamu jiru kan isiin bira jirtu jira amma. Saa ammaa kana goonu amma. Isin sawwee TikTok qabdi? Hin qabde. WhatsApp hin qabde. Atuu dallaala gooteetiif bira fidaa jirtame? Egaa yoo hangasitti akka isiin lubbuu isiin hin baanetti akkas jeetii yaadu jira kan isinis dhabee miree kaffalaa waamuta akka waan hin godhu dhabee hin firaa akkas. Ammallee ayyee rakkoo qabu ammallee bira fidiyoo. Sirreessaa dhage dabbal keenya dhiifamaa hojii takkittiin fi mana arabaa jirti amma bikka kana fiduu hin dandeessu araba dalagaa kana isii fideenii alarraa fuudhu jettee gooteef malee takkittii bira qaamaan bira dhufuu hin dandeessu bikka intala qaallitti mana intala arabaa san cinaa micoon teenyatu hin jirti. Gifti bira dhaquu waan hin dandeessu micoon. Laa na bira ni dhuftee jirti bara. Habibti na dhaggeeffadhu. Amma isi bira fidiiti araba kee kadhadhu sa'aatiin isi bira. Sa'aatiin na dhaggeeffadhu sa'aatiin maal jedhamtu qoy naasii wajjin saadhiisi. Dabbaan na bira dhufuu hin dandeessu arab dallaalticha kiyya kana kaanii ani irraan dhufe bira yoo isiin dhuftee akkasittis qunnamsiisuu danda'a dallaalticha kiyya sana. Dura na dhaggeeffadhu kutaa. Yoo araba kee kadhatee arabni kee si hayyamee si bira dhufuu dandeesse isii qaamaan bira fidiiti hoggaa isiin si bira dhufte na bira dhuftee jirti naan jii tokko ji. Ayyee. Hoggaa isiin si bira dhufti akkuma ammaa kana laayifii fannee bilbila keetiin dhuftee rakkoo isii himattee bakka dhaloota isiillee himtee bakka dhaloota isii saniin nama isiidhaaf dirmatu isiidhaaf barbaadu. Immoo digallee. Haati ayyee. Kalammafaadha ammoo dallaalotuma keessan dallaalota kan kee dalagaa si ergu san mana hoggaa fi dalagaa irraa buute itti buutu san. Jarri sun Oromoodhaami? Oromoodhe. Tayyib jaruma sanitti miti jarri sun fuudhee intala san biraa hafidu amma alaa qullee alaal amma mana dallaalaa itti buutu amma bakka dalagaa ati girtu isin qaamaan dhuftu gaafa isin qaamaan bakka san dhufte namni na haa qunnamu gaafa namni na qunname akkuma ammaa laayivii bannee isii finnee waan isin taatee machiifnee bakka dhaloota isii gaafannee namoota naannawa sanii akka isii dirimatan ni goona. Kanarraa kaafe amma fakkeenyaaf Osin bilbila guddaan qabaanne, osin TikTok hin qabaanne, osin asirra dhufuu hin dandeenye, ani bilbila isii dubbisuun qofatti faayidaan qabu. Sababni isaa suutii keessa hin jiru. Mana dallaalaan beeku, mishaaran beeku, saudii keessa osoo jiraadde ana nama godhaaf. No, asirra garuu gaafaan jiru uummata hedduun hordofa bakka bakkarraa. Kana keessa firri sii jiraachuu danda'a. Kanaafuu amma mana dallaalaa, amma mana hojjaatti jirtu kana dhuftee bilbilaan na dubbisuu laayivii dhufuu danda'uu qabdi. Yoo sagalee uummataa barbaade ta'e. Oo dandeessan ammoo akka nama dhuunfaatti iddoo dhaloota isii gaafadhaati. Namoota naannawa isiin itti dhalattee san jiran yoo beektan wal qunnamsiisa. Yoo akkas godhuu hin dandeenye mana dallaalaatti buusaa amma bira fidaa achi booda natti qotta. Ani fuudheetiin uummata guddaa gabbaasaa uummata kana keessa rabbi raamatu godheef raamatanii godhaaf jechuudha. Amma waliigallee. Waliigallee ayyee. If bira fiduu hin danda'u garuu mana dallaalaa ta'e achirraa isiniin dubbisiisa galgala. Obboleettiitti wanni dabbaalchee ilaal wanni dallaalli kee achi haa baasu. Amma nutis na wanni goonuuf bar dallaaluma yookaan nama goonaaf himi. Obboleessa kiyya. Nama goonaaf bar. Amma ani fakkeenyaaf dallaalli kee yoo hin jiraanne okay nama bilbilee nama akkana akkanatti lookeeshina bakka akkasii san deemaa jenneeti nama goonaaf. Eega dallaalli kee ka jiraatu ta'e rakkoon qabu
micoona baatii 8 jettee biyya namaa keessa rakkachaa jirti. Yoo haguu deedamtu taate akka ilma namaa tokkotti namuu bira ni dhaabbata. Dhugaa garuu baruudhaaf dura miciyootan achi keessaa baasii dallaalli kee baasii san boodaan waan isin irra gee mana kan dhuftee dubbattu. Abshira akkas boru galgala isin dubbisiisa. Akkas godhi WhatsApp-dhaan waan hafe na dubbiftu. Okkee faafi akkas godha amma siifi faafi wal taatuma. Araba warra dalaala sanillee yoo kadhattaniif kadhadhaati mutiyyoon bakka sanii akka Oromoo bira dhuftu. Oromoo jawwaala qabdu Oromoo isii gara miidiyaa fiduu dandeessu bira haa dhuftu. Waliigalee amma? Barammoo alarraa fuunee jirra bara eegasi dubbisne booda alarraa fuunee dalaala mitiyyoo tanaa goone amma karaan deemu jiraatanii akka godhu jiraatan hin beekne nuti garuu araba harkaa alaa fuunee jirra eega sagalee sii kaayee booda achirraa fuunee. Fayyaada akkas taanaan mana tokkotti haa buutu nama tokkicha sanna qunnamsiisa hoggaa isin mana gatteessee mana ni banna heefinna waan taatanii himatti bakka dhaloota isii ni himti waan barbaaddu ni himti. Hanga jajjagatti sagalee dubartii teenyaaf ta'uuf as gubbaa irraa ani isiniin gargaara. Okay, galatoomee. Okay. Galatoomee immoo miciyyooni nuti wallahi hedduu wajjin rakkanne dabbaa maali Oromoo bal'attu yoo iyyanne malee nuti kophaa keenya hin dandeenye tuni biifuu ganaa kanuu akka gaman dhufeeni as jirtu malee amma miciyyoo sila amma mana miccoo wadatti kananii finna intala jaarsaa sanii ganda kana jiru. Intala jaarsa garaa godheessa. Okay, taatee bakka akkas godhaatii na dubbisaa kaawaa WhatsApp-dhaan. Okay, walitti deebina gaafa